Siinqeen ulee qalloo sororoo kan gosa mukaa harooressarraa tolchamudha. Gosti mukaa harooressa kan akka laayyootti hin cabnee fi qaqallaa waan ta'eef filatama. Siinqeen ulee qalloo qofaa miti. Sirna gadaa irratti kan mirgi dubartootaa ittiin kabajamudha. Kuma dhiiraaf bokkuun kenname dubartiifis siinqeen jira. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota wiirtuu miidiyaa. Baga ayyaana irreecharraa of bultan jechaa har'a waa'ee sirna ateetee fi siinqee waliin ilaalla. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Ansittiina Hajjiitii nu waliin tura. Siinqee dubartiitu qabata. Keessattuu naannoo Arsiitti durbi tokko yeroo heerumtu kennaa maatiin ishee kennaniif keessaa inni tokko siinqeedha. Guyyaa cidhaa hoobaarree hoobaarsee jedhanii abbaa manaatti kennu. Akka imaanaatti intala isaanii kennuufi jechuudha. Guyyaa san hin qabattu siinqee durbi waan hin qabanneef. Guyyaa lammataa jechuunis borumtaa guyyaa cidhaa san qabatti haadha taatee jechuudha. Geega'oon jechuunis maatiin isaa hanga humna isaanii loon yookaan horii kennuufi. Horii san siinqee isheetiin tuqxee abbaa qabeenyummaa ishee mirkaneessiti. Isa booda qabeenyummaan isaa kan ishee waan ta'eef eeyyama ishee malee gurguruunis ta'e tuquun hin danda'amu. Kanumaan wal qabsiisnee sirna dubartootaa kan ta'e sirna ateetees waliin haa ilaallu. Ateeteen sirna dubartoonni Oromoo waaqa ittiin kadhatanii fi mirga isaanii ittiin kabachiisanidha. Ateeteen gosa garagaraatu jira. Isaan keessaa ateetee deemsisaa yookaan ateeteen goraa isa tokkodha. Sirni ateetee kun yoo abbaan manaa haadha manaa isaa arrabsee dhaanee fi miidhaa irraan gahe dubartoonni bahanii adeemsisanidha. Ililchuudhaan wal waamu. Intala ayyaa dhageettee oduun si geettee ana dhaananii dhageettee dubbiin si geettee jechaa deemaa wal waamu. Dubartoonni naannichaa hundi hirmaachuu qabu. Dhiirsis nitii isaa yoo akka hin deemne dhorkee sirna ateeteen ni adabama. Dubartiin waamicha kana dhageettee hin baanes dhiifama gaafatti ni adabamtis. Ateetee garbuu daakkattaa'ee ima daakkattaa maanoo akkatta jechaa ishee osoo dhageettu bahuu diddeessan qeequ. Balbala isheerra dhaabbatanii hanga isheen baatutti ishee eegu. Yeroo baatus kuftee akka dhiifama isaan gaafattu godhani. Waamicha dhagaa waan gadi bahuu diddeefis ni adabamti. Mana ishee keessa seenanii aannanis ta'uu dhadhaa wanuma jiru saamuudhaan adabuu jechuudha. Haala kanaan dubartoonni bahanii dubbii jaarsa biraan ga'uudhaan akka adabamu gochuun mirga dubartii miidhamte sanii kabachiisu. Inni lammaffaan ateetee falaati. Kun dhibeen akka biyyatti yoo uumamu yookaan rakkoon akka biyyatti yoo jiraatu haadholiin siinqee malkatti bahuun kan rabbiin kadhatanidha. Siinqee tiyya lootii qabadhee rabbii kiyya mootii kadhadhee siinqee tiyya lootii ta durii rabbii kiyya mootii nu furii jedha rabbiin kadhatu. Akka rakkoo san keessaa rabbi ummataaf biyya baasuuf kadhatu.
sadaffaan ateetee araaraati. Haadholiin siinqee mallattoo nageenyaati. Biyyi nagaa akka taatuuf akkuma waaqa kadhatan san gaafa rakkoon nageenyaa uumamee biyyi lolaan raafamtu haadholiin siinqee waraana isaanii kan ta'e siinqee isaanii qabachuudhaan gara dirree waraanaatti bahuun gidduu lolaa seenuudhaan lolli sun akka dhaabbatu godhu. Oromoon kabaja haadha siinqee waan beekuuf isaan duran bahu. Jecha isaaniis hin didu. Walqixxummaa saalaa mirkaneessuuf sirna gadaa kan dursuun jiru. Kabaja dubartii kennamuu qabu beeka. Bakka isaanii maluu fi kabaja isaaniif malu gonfachiisa sirni gadaa. Oromiyaan godinaalee garaagaraa waan qabduuf sirni ateetee kun godina tokko godina biraatti garaagarummaa qabaatus karuma hundaanuu godina hunda mirga dubartootaattu kabajama. Waaqatu kadhatama. Torban mata duree biraan wal agarra. Istinaajii ture nagaatti.